Kalli waraanaa biyyoota BRICS Itoophiyaan irratti hirmaatti jedhame har'a eegalee jira. Kanumaa wal qabatee dooniiwwan waraanaa Chaayinaa fi Iraan shaakala waraanaa waloo Afrikaa kibbaatti taasifamuuf Piriitooriyaa galaniiru. Kaayyoo fi bu'aan shaakala waraanaa kanaa maali wanna jedhu irratti hiikaa fi tasaa kana qopheessee jira. Shaakalli waloo kun biyyoota hedduu kanneen Ameerikaa waliin dippiloomaasii gaarii hin qabne kan hirmaachise yoo ta'u, shaakalicha kan qopheessite ammoo Afrikaa kibbaati. Shaakalli kun maqaa shaakala fedhii nagaa yookaan Wheel of Peace 2026 kan jedhamu yoo ta'u, Chaayinaatu dursaa jira. Shaakalli galaana irratti taasifamu kun amajjii 9 hanga amajjii 16tti kan taasifamuuf karoorfame. Biyyoonni kunneen Waashingitan irratti dhiibbaa dippiloomaasii taasisuuf shaakalicha akka qopheessantu himamaa jira. Keessumaa Afrikaan kibbaa biyyoota gurguddaa addunyaa Ameerikaa waliin muddamaa fi wal dhabdee keessa jiran akkasumas michoota BRICS waliin walitti dhufeenya guddifachuun michummaa biyyoota faallaa Ameerikaa ta'anii cimsataa jirti. Qeeqxoonni mootummaa Afrikaa kibbaa shaakalli waraanaa kun Afrikaa kibbaaf bu'aa caalaa sababa biraa itti fida yaaddoo jedhu qabu. Bulchiinsi Tiraamp Afrikaa kibbaa shaakala Raashiyaa, Iraanii fi Chaayinaa waliin gaggeessuu isheetiif adabuu akka nuuf ibsaa jiru. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Afrikaan kibbaa uummata adii cunqursitii jechuun pireezidaantii Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphosa waliin yeroo hedduu walimataa turan. Yaa'ii biyyoota guddatanii G20 jedhamu dhiyeenya Afrikaan kibbaa qopheessite irratti illee Ameerikaan hirmaachuu didde. Shaakala kanarratti biyyoota eeramaniin alas kanneen miseensa BRICS ta'an akka affeeraman gabaasaaleen ibsan. Haa ta'u malee hanga ammaatti tarree biyyoota hirmaatan guutuun isaa hin ibsamne. Gabaasni miidiyaa Afrikaa kibbaa Deelii Maverick jedhu akka mul'isutti Itoophiyaa fi Indoneeziyaan akka taajjabdootatti ni hirmaatu jedha. Gama mootummaa Itoophiyaan garuu dhimma kanarratti wanti jedhamee fi mirkanaa'ee hin jiru. Biyyoota miseensa BRICS jedhaman Biraaziil, Chaayinaa, Raashiyaa, Indiyaa, Afrikaa kibbaa, Iraan, Masrii, Itoophiyaa, Indoneeziyaa fi United Arab Emirates of keessaa qaba. Saawud Arabiyaanis akka itti makamtu affeeramtee jirti. Garuu miseensummaan ishee hanga yoonaa hin mirkanoofne. Biyyoota kanneen keessaa kan faatu shaakala waraana kanarratti hirmaata kan jedhu eegamaa jira. Doonii waraanaa Chaayinaa jalqaba torban kanaa buufata galaanaa Siman Taawun jedhamu keessa buufatee ture. Suuraaleen miidiyaa hawaasaa dooniin waraanaa Raashiyaa fi dooniin dhiyeessii adda addaa qarqara galaana gama dhiyaa Afrikaatiin gara Keepi Taawunitti deemaa jiru agarsiisu. Kamisa amajjii 8 dooniin guddaan Iraan kan akka waltajjii loojistikii fi ajaja sochootutti tajaajilu naannoo magaala Simonsitti argameera. Yeroo Ameerikaa fi Iraan muddama keessa jiranitti Afrikaan kibbaa humnoota galaana Iraan keessummeessuuf murteessuun ishee Ameerikaa fi biyyoota dhiyaa irraa komii cimaa irratti kaasuun hin hafu. Gabaasaaleen kanaan duraa akka agarsiisanitti Afrikaan kibbaa shaakala waraanaa akkasii qopheessuun kan jalqabaa miti. Paartileen mormitoota biyya keessas yaaddoo qaban ibsaniiru. Waggaa 10 dura mormii uummataa bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti fide qindeessuun kan beekamu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed jireenya isaa biyya alaatti godhatee jira. Addatti BBC Afaan Oromoo waliin turtii taasiseen muddama gaanfa Afrikaatti cimee jiruu fi dippiloomaasii Itoophiyaa irratti dubbatee jira. Ammayyuu ittaanaatu dubbise. Wanni kun waanuma bilchaataa turedha. Waggoota 10 dabre kana keessatti biyyoonni muraasni humna dinagdeetiin cimaa dhufuudhaan aangoo sadarkaa walakkaa takkaa middle power states sadarkaa jedhamu ga'anii dura akkuma beektu super power takkaa humna gurguddaa lama yookiin sadii jira. Ameerikaa, Chaayinaa, Raashiyaa jira. Isaantu naannoo keenyas ta'e naannolee hariiroo biyyoota keessa dhiibbaa godha. Waggoota 10 dabran kana garuu biyyoonni muraasni dinagdeenis guddataa dhufanii hawwiin naannoo gaanfa Afrikaa kana bakkoota adda addaatti olaantummaa isaanii goonfachuudhaaf qabanii fi wal dorgommiin isaanii cimaa dhufe biyyoonni kunis biyyoonni akka Turkii, biyyoonni akka United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabiyaa, Israa'el biyyoonni kun humnaan cimanii dhufanii dorgommii keessa jiranii kanaaf hirmaannaan isaanii biyyoota kana gooluu erga eegalee bubbuleera. Amma immoo hammaachaa deemaa jira jechuudha. As keessatti gaheen Itoophiyaa maal ta'uu qaba? Akka biyya guddoo gaanfa Afrikaa taatetti fedhii ofii fedhii biyyaalessaa ofiis qabdi. Itoophiyaan maal gochuu qabdi? Itoophiyaan miidhamoo hin hubanne amma deemaa yeroo kun? Egaa hariiroo biyya alaa wajjin hoggaa godhan waan sadii gurguddoo fayyadamuudha. Tokko inni guddaan misooma irratti akka nu tumsan gama daldalaatiin haa ta'u gara investimentii fiduutiin haa ta'u akka nu tumsaniif. Lammaffaa security irratti nageenya humna nageenyaa keenya akka nu cimsan tumsa nageenyaa uumachuudhaa fi sadaffaa yeroo baay'ee kan goone sirna dimokiraasii ijaarsa biyyaa keessatti shoora akka taphataniif. Madaalliin Itoophiyaan hariiroon isiin gootu kana keessaa kamna fayyada jettee laaluu barbaachisa ture. Hariiroon waggoota 7 dabran godhame keessatti olaalle hariiroo hirkattummaati kan ta'e hariiroon keessattuu United Arab Emirates wajjin godhame kun madaalii sadeen jenne saniin gama dinagdeetiin isaa taatu gama securitytiin isaa taatu gama
ijaarsa biyyaa sirna ijaaruu sirna dimookiraasii ijaaruu keessatti illee faayidaan inni qabaate hin jiru. Ameerika Israa'el beekamtii kennitee asii tarii Itoophiyaan biyyoonni kaan illee itti aananii kennuu danda'u yaadoleen jedhan jiru. Tarii Itoophiyaan itti aantee beekamtii kennuu dandeessi Somaalilaandiif? Itoophiyaan tarsiima ofii maammata qabdu ture Somaalilaand irratti bara Mallasaat irraa kaasee dursinee beekamtiin kenninu garuu gaafa biyyoonni biraa beekamtii kennuu eegalan itti aanseenuu kenna jennu jedhamu ture. Waliigaltee sadarkaa jalqabaa seenanii turan. Wanni sun lola fi dalansuu guddaa Somaaliyaa fi akkasumas hawaasa addunyaa irraa waan kaaseef if duuba deebite. Amma bakka hin taane taate jechuudha. Yookiin jalqabuma waliigaltee san keessa seenuu hin qaban turanii erga seenanii immoo cichaniitti deemuu qaban turan. Amma warri Somaalilaandis akka gaaf duraatitti dirqama beekamtii Itoophiyaa hagas mara barbaachisaa jedhanii hin argamu. Maaliif biyyoonni Israa'el qofa osoo hin ta'in biyyoonni biraatis hiriira qabatanii beekamtii nuu kennu. Kalkuleeshin jedhan keessa waan jiraniif waan Itoophiyaan gaafatte kennuudhaaf hagas mara fedhii waan qaban natti hin fakkaatu. Hariiroo cimsachuu hin barbaadu. Garuu akka amma duraa sanitti baargeeniin paawariin Itoophiyaa waan irratti fakkaata. Carraan Itoophiyaan dhabde maalidha? Waggaa lamaan har'aasan waliigaltee godhame Somaalilaand wajjin. Dhiibbaa gamaa gamanaan godhameen Itoophiyaan waliigaltee san keessaa baate. Kun warra Somaalilaand baay'ee rifachiise baay'ee dallansiise. Maaliif ni ganamne? Isaan pireezidentichi isaanii filannoo dhabe akkuma yaadattu Musabiin. Innis ta'ee warri kun waan isaan jedhan ni ganamne waan jedhaniif amma Itoophiyaa amananii garaa of kennuu irratti rakkoo qabu. Kanaaf humni Itoophiyaan ittiin negosheet gootee dantaasii ittiin naannoo sanitti mirkaneeffachuudhaa qabdu baay'ee laaffate. Dhimmi Somaalilaandiin wal qabatee dhufe sun balaa guddaa fide. Marfama keessa akka nu galchu nu godhe jechuudha. Masriin keessumaa beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennitee haalaan cimsitee mormaa jirti. Kun tarii Itoophiyaaf akka gaariitti ilaalamuu danda'a? Biyyoonni baay'ee dugaleessarra jiran kun warri humna sadarkaa walakkaarra jiran kun wal dorgommii cimaa keessa jiran. Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in Liibiyaa irraa kaasee Sudaaniin qaxxaamuree Itoophiyaa, Somaaliyaa, Yemen hanga Siiriyaatti wal dorgommii cimaa keessa jiran. Masriin faallaa warra Israa'el dhaabachuun amma tokko ni fayyada garuu faayidaa guddaa hin qabaatu. Maaliif sitti fakkaate? Israa'el Masriin hariiroo gaanfa Afrikaatti irra dabre qabu. Maaliif dhimma Palestaayinii wal qabatee dhimma daangaatiin wal qabatee Masrii fi Israa'el baay'ee wal barbaadu. Baay'ee wal irratti hirkatu. Nageenyi isaanii wal irratti hirkata. Kanaaf Itoophiyaadhaa jecha Israa'el Masriidhaan wal duran dhaabattu. Masriinis Somaaliyaadhaa jecha hangas mara afaan bira dabree tarkaanfii qabatamaatiin Somaaliyaa biraan dhaabattu. Masrii fi Israa'el hariiroon isaanii dhimma Somaaliyaa fi Itoophiyaatii ol waan ta'eef dhimmoota amma godhan kana ibsa ejjennoo dippiloomaasii bira dabree gara dhiibbaa guddaa uumuutitti waan deeman natti fakkaatu. Isaan caalaa hedduu barbaachisaa kan ta'u amma Suud Arabiyaa fi Emireeti. Akkuma gartuu Suud Arabiyaa fi Emireet Yemen irratti wal dura dhaabbataa jiru, Sudaan irratti wal dura dhaabbataa jiru. Amma immoo Itoophiyaa irratti illee wal dura dhaabbachaa jiru. Israa'el fi Ijipti caalaa kan dhiibbaa guddaa godhuu danda'u Itoophiyaa irrattis haa taatu, Somaaliyaa irrattis haa taatu, Eertiraa irrattis levereejii guddaa kan qabu, dantaa guddaas kan qabu jara lamaan kana jechuudha. Itoophiyaaf akka miidhuu danda'a wanni kun lamman isaanii wal faana deemsuuf yaala mootummaanii? Itoophiyaa balaa guddaadha. Balaan kun immoo already mul'ataa jira. Yeroo ammaatti Itoophiyaan hirkattuu Yuunaayitid Arab Emirates funyaan qabdee oofaa jirti jechuun dandeenya mootummaa Itoophiyaa. Kun warra Suud Arabiyaa hedduu dallansiisa. Rakkoo keessa seenee jira mootummaan amma jiru kun. Maaliif gama diinagdeetiin yoo taate daldala guddaa kan qabnu warra Suud Arabiyaa wajjin. Gama seekuriitiitiin immoo amma hariiroo guddaa kan qabnu warra Emireet wajjin. Turee bulee lamaan keessatti filachuuf ni dirqamna. Haga ammaa irra jireessan warra Abudaabii takka warra Emireet kanatti yaadiyaan malee warra Suudis sosobachaa qabannee deemuuf yaalamaa ture. Amma garuu wal dura dhaabbannaan isaaniitis lafa jalaa bira dabree ifa walitti boba'aa waan jiraniif odoo hedduun turin Itoophiyaan gara Suudis irraa dhiibbaa guddaa jala akka seentu natti mul'ata. Kun immoo dirqama yookiin Suudii ofirraa muranii gara Emireetitti galu yookiin immoo Emireet ofirraa muruu dirqisiisa jechuun kun rakkoo balaa hamaa qabaate. Dr. Milkii Daraaraa jedhamti. Intala gooticha Amboo keessatti maqaan isaa yeroo hundumaa ka'uu Daraaraa kafaniiti. Dr. Milkii Daraaraa digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota Doctor of Dental Medicine jedhamuun eebbifamte. Achumatti hafuun waggaa tokkoof Yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa turte booda gara Yuunivarsiitii Ambootti jijjiirrachuun waggoota 7 barsiisaa turte. Hospitaala Riifaraala Amboo keessas hojjechaa turte. Amma magaalaa Finfinnee keessatti kiliinika wal'aansa ilkaanii banuudhaan hojjechaa jirti. Ogummaa kana maaliif akka jaalattuu fi waa'ee abbaa ishee Daraaraa kafanii kan yaadattu BBCtti himtee jirti. Zalaalam Taaddasaa kan dubbise kunooti. Dhukkubbiinsaa baay'ee siiviyeridha. Dhukkubbiin ciniinsuu jiranti kan dubartoota inni baay'ee siiviyeridha jedhamanna. Isumaan akka qixxaachuu ta'a.
So isa miidiyaa televiizyinii irraan naa dhaabdee gammachuu isaanii riiliifii isaanii na argitu baay'ee si gammachiisa. Karaa biraatiin immoo wanti ilkaanii kun saayikooloojikaalii baay'ee nama miidha. Ani viiktiimiin ture beektaa. Ani kutaa torba yeroon baradhu sochii barattootaa keessatti ilkaan miidhamee ture. Ilkaan fuulduraa isa mul'atu kana lama na jalaa buqqa'ee ture. Saayikooloojikaal impaaktiin isaa baay'ee guddaadha. Otoon dhaabsisee naani gara waggaa tokko tureera. Nama akkasitti miidhamee saayikooloojikaalii baay'ee miidhamee sana immoo inni ilkaan isaa sirreessitee fi miidhagina isaa deebistuu fi baay'ee nama gammachiisa. Ilkaan sooroma hin qabaanne jira. Ilkaan sanaan na sirreessitee fi bareedinni isaaniis hin dhufaa. Konfidensiin isaaniis akkasumatti dabalaa deemaa. Kana kanarraa ka'een jaalladha ogummaa. Barattuu akkamii turte akka waliigalaatti? Barattuu cimtuun ture. Qabxiidhaanis qabxii gaariidhaan eebbifame. Keessumaa gara deentistii kan garuu Itoophiyaa keessa immoo baay'atu yaalli kun akka yaala kaanii. Miidhaa jiru wajjiniiti wal bira qabdee gaafa laaltu diimaandii jiruu fi tajaajilli jiru kun wal qixa? Magaalaa gurguddaa keessatti baay'ata malee ani waggaa torbaan hojjedheera. Hagas maraa miti. Garuu dhibee isaa immoo yeroo argitu baadiyyaa keessattis baay'ee baay'ata. Maaliif namoonni baadiyyaa jiraatan pirivenshini isaa irratti badaan hojjetani. Akkamitti akka qulqulleessuu qaban maaliin akka qulqulleessuu qaban iyyuu hin beekanii. Naa dhukkubsatan maal gochuu akka qaban hin beekanii. Safara keessatti mala aadaatiin wantoonni hojjetaman waa baay'ee jira. Waan lubbuu namaallee dhabsiisuu danda'u. Haayijiinikii miti waan isaan itti fayyadaman nama tokkotti buqqisanii nama biraatti itti fayyadamuu hin danda'u. Kanaan dhibee garaagaraatu nama tokkorraa gara tokkotti darba. Ani wanta ni jirkootiin argee ilkaan mala aadaatiin buqqisiisee mucaan tokko infekshinii godhee infekshiniin sun baay'ee ispiriid godhee hospitaala referaalaan bootti nama du'e nan beeka. Sababummaa ilkaan buqqisiisuutiin kan ka'e jechaadha. Balaan akkasillee nama mudachuu danda'a. Maqaan abbaa kee baay'ee qabsoo Oromoo keessattis hedduu yaadatamu. Mucaa akkamii turte yeroo abbaan kee ajjeefamanii? Abbaa koo badaanii qaamaan hin beeku. Eegumanii guddadhee waan hin dhageessitti ni danda'a. Waggaa 2 ture naanni warii galu nama personaalitii cimaa qabu ture. Wantoota bara sanatti hin yaadamne nama gochaa ture. Nama jireenya baqa namni tokko addunyaa kanarra jiraatu waan gochuu qabu hunda nama godhe natti fakkaata. Hawaasummaatiin yeroo argitu nama baay'ee nama gargaaraa turedha. Hojiis immoo lafaa ka'eetu iskiraachirraa ka'eetu nama biizinasaan baay'ee saksesfuul ta'ee qabeenya guddaa nama horatedha yeroo sanatti. Jireenyi isaas baay'ee mooderni ture, baay'ee ammayyaa'aa ture. Karaa qabsoo Oromootiinis immoo na argitu. Ani maal keessatti akka paartiisipeet gochaa ture amma diiteelii isaas itti himuu hin danda'u. Namoonni faana hojjetan kana ragaa bahuu danda'u. Isaan garuu doorsisaa mootummaarraa itti qaqqabaa ture. Waa baay'ee sodaachisaa turanii isayyuu otoo hin dhaga'in waa gochuu qabu. Waan isarraa eegamuu hundaa godhee buusaayyuu dabarsee kenneera. Haala du'a isaanii maal dhageesse? Maal iyyaafattee? Wanti beektu jira waan dhageesse? Doorsifamaa ture akkuma isin jedhe sana akka baqatutti immoo warri keessi beektonni itti himaa turanii baqachuu hin barbaanne gootummaan akka jiraatetti gootummaadhaan boqochuu filateetu achuma taa'ee malee wanti kun akka irratti murtaa'e dhaga'ee ture. Ditteelii isaa ani hin beeku garuu naannoodhuma garrii keenya galgala hojiidhaa namoota lama faana yeroo miilaan gara mana isaatti galu rasaa isaanii rukutamee du'e. Rukutamuu qofaa miti garuu innis ofirraa ittisuu yaalee ture. Innis dhukaasaa ture.